Waraana bilisummaa Oromoo shanee maalitti beektu rifeensa gurgurachuu mandara keessatti uummata keenya nu jaallata. Dhadhaaf mataan sun uummati suni ka rifeensa nu guduru. Dhadhaa nu diba. Dhadhaa dibachuu qofa jaanjoftuun suni beekta. Jaanjoftuun namaa jetti. Jaanjoftuun akkasii sun uummanni Oromoo udaan saatuun dibu beekadhu dhadhaa isaatiin. Wanti natti baay'atee Biraanuu Juulaa intinaan natti baay'atee intinii ta'an ture intinaan nutti baay'atee afeerraa adda addaa irra turre dhufne. Empire Itoophiyaa amma biyyi Itoophiyaa jedhamtu Itoophiyummaan biyya kiyya jennee akka walootti sabaaf sablammiin biyyittii biyya kooti jennee kan irratti walii gallu biyya Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu sammuu dhalootaa keessatti kufteetti. Akkam naguma? Jajjaboo? Keessa baatanii? Egaa wanti natti baay'atee Biraanuu Juulaa intinaan natti baay'atee intinii ta'an ture intinaan nutti baay'atee afeerraa adda addaa irra turre dhufne. Waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa buqqisnee baasneerra amma funaansa irra jirraa jedhanii koottaa funaanaa sitti dhangala'eeraa jedhaa jechuudha. Dhangala'ee miti ammas? Dhangala'amatti bufaa jechuudha koottu maddichi hingu haga roorroon jirtu gabrummaan jirtu qabsoon inuma jiraatti duuba deebiin hin jiru jechuudha. Koottu funaanii jechuudha. Kan hafe wanni biraa jennu hin jiru. Asaa dheeraan qabu hojii qofaan hojjenneetu guduunfaa sana haga bira geenyutti hin dhaabbannu hin soksokna hin fiigna malee. Kanaaf ololtuun hin loltuu loltuun ammoo hin ololtu. Warra ololaa achumatti gara golaa olola isaanii dhiisneetu warra lolaa gara dirreetti. Kanaaf gara dirreetti baatee waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti golee Oromiyaa hunda keessatti har'a kufee kuffisaa jiru gabrummaa bara dheeraa turte kana tooftaa ittiin guduunfuuf dirree irratti dhuftanii leenjitanii tooftaa sana dhuunfattanii hidhattanii kudhaammattanii sochootan sana erga dhuunfattanii garuma sanatti baatanii hojiin argisiisuu qofaa asitti waan haasofni tokko iyyuu hin jiru. Keessa namaan beektu keessa qabattee namaa laatti jedhani. Akkasii dhiiroo waan manaa nu baasee jira waan mana hunduu deebisutu jira. Empire Itoophiyaa sila jechaa turtan kana bututtuu Empire bututte kana immoo raafamaa turte kana diigamuu jirti. Empire kufte ka jennu Tigraay achi citu, Oromiyaan achi citu, Gambeelli achi, Beenishaangul achi citu, Sumaaleen achi citu, Affaar achi citu eega ta'uu mala. Empire bututee ciccite kufe ka jedhamu jalqaba sammuu dhalootaa keessatti dhaqu. Empire Itoophiyaa amma biyyi Itoophiyaa jedhamtu Itoophiyummaan biyya kiyya jennee akka walootti sabaaf sablammiin biyyittii biyya kooti jennee kan irratti walii gallu biyya Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu sammuu dhalootaa keessatti kufteetti. Biyyi sammuu dhalootaa keessatti kufte ammoo biyya walabaa fi birmada ta'anitti ciccituu isheen ooluu jechuudha. Kanaaf namni siichi ciccituu ishee eegu isheen ammayyuu ciccittee sammuu namaa keessatti sammuu dhalootaa keessatti buuteetti. Itoophiyummaa waloo irratti walii gallu hin qabnu waan ta'eef. Kanaaf Empire kaleessa raasaa jechaa jirru Oromiyaa aannan keessaa dhadhaa baasaan suni dhiyaateeraa jechuu jaallatte moo jibbite? Mootummaa bututaa soba qofaan jiraatu sobaan dhalatee sobaan guddatee sobaan jiraatee sobaan immoo du'uuf deemu guutummaa Oromiyaa keessatti moolaan keenya kanuma ana miti jaallan moorichi kanuma jechuudha hin bal'ate hin guddate malee hin mixxiqne asii meetira tokkoyyuu hin sochoone jechuudha moorichi kanuma. Kanaaf iyyuu guutuu Oromiyaa keessatti leenjisuun hidhannoon immoo garam dugda diinaarraa
hiikanii hidhachuu hidhachiisuu lolu lolchiisuu bilisummaa sana fiduu gabrummaatti guduunfaa gochuun moorichi hin jijjiiramneeyyuu. Waraana bilisummaa Oromoo shanee maalitti beektu rifeensa gudurachuu mandara keessatti ummata keenya nu jaallata dhadhaa mataan sun ummati suni ka rifeensa nu guduru dhadhaa nu diba dhadhaa dibachuu qofa jaanjoftuun suni beekta jaanjoftuu namaa jetti jaanjoftuun akkasii sun ummanni Oromoo udaan saatuun dibu beekadhu dhadhaa isaatiin udaan saatuun dibu udaan lafa gatanii hundi ummanni Oromoo warra sana. Gariin immoo wanni ilkaanii 48 qabu faa tokko jira shimallis waan jettan sun shanee ilkaan 48 jirta. Harkarroon akkasii sun shanee maal beekti Lammaa Magarsaa tokkanaayi. Yaaboo kuni gaafa haati isaa handhuurteeyyuu sobaa isa handhuuran fakkaata. Lammaa Magarsaa sun looganabbo. Nu warra Lammaa Magarsaa warri har'a asitti qawwee hidhachuu dhufe isa kaleessa beeke akaa darbachaa ture warra akka Shimallis warra akka Lammaayyuu gara fuulduraatti gabrummaan akka sabaatti qabnurraa gabrummaa akka dhuunfaatti Tigiree jalatti cafaqamanii turan keessaa iyyuu nutu baase akkasuma falmi dargaggeessicha inni har'a hidhate suni Lammaan maal isa hoogan soba akkasii jechuudha biyya butuchanii biyya bututte immoo mana jala naanna'aniitu tokkommo jira booyyeen arrabni isaa furdaa tokko abiiga jettan booyyee arraba furdaa booyyiinsa waa hundi isaa ilma Mangistuu Hayilamaariyaam waan isa dhashee badinatti fakkaata silaaftuu hundeen qabu sanyii qabu yaaboo yaa argine warra kana waliin teenye keessee waa waliin haasofni Biraanuu Juulaa seera addunyaatu hin beekani seera addunyaa dhiisii woboon seera isa biraatu hin beeka warri waliin teenye immoo seeruma biyyittii konstituushinii biyyittii irra waan jiru iyyuu akkatti haasa'u hin qabu kanaaf walii galuu dadhabne beekta. Seera addunyaa miti seeruma biyyittii seeruma Itoophiyaa konstituushinii Itoophiyaan ittiin bulturra waan jiru kun akkasidha nawaa dhiyeessitu. Gadi bayeetu wal gaafatee deebi'aa jechuudha. Nama akkasii nama uffatuma keessa dhaabbatudha argina. Uummanni Oromoo waan ittiin xumurachuu qabu karaa hedduu jira. Nagaafis nuti ammayyuu har'ayyuu balballi keenya bana. Garuu olola deemaa jira amma waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaa dubbachuu hin jiru nuti gola keessatti hin dubbannu. Gadi baanii addabaabaayyeetti waan barbaadnu uummati keenya waan barbaadu beeku uummatatti dubbanna. Uummatatti dubbanneetu waan uummanni barbaadu sana immoo haga turii qeensaatu otoo hin sharafiin yoo ni argama ta'e nagaatiin ni gallaa jennu. Sun hin taane waan ta'eef wanti golatti dubbannu hin jiru. Kanaaf iyyuu deebinee jechuutti leenjisootti hidhachuu fi lolachuutti. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka ta'e hin beekan. Gaafa nagaa fakkaatee maqaa nagaani akka Abiishee Garbaa nama goyyomsuu sanaa akkasuma itti fa'a. Namni kun sammuunsaa jaarraa meeqa keessa duubuma jira beektaa ammallee. Sanaa miti beektaa sobanii nun sossobanii. Dirree irratti maal akka ta'uuf jiru beekna sanaafuutti qophoofnee deemne yeroo sana kumaatamaan lolee kumaatamaan irraa hiikkate. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko qofaa miti kan inni qabu. Qondaalota hedduu zooniilee 8 Oromiyaa keessa jiran keessatti eenyuyyuu jiraates jiraachuu baates lolanii lolchiisanii irraa hiikkatanii qabsoo sanatti xumura gochuu danda'anii gudunfaa gochuu danda'antu ture jira har'as booris jira itti leellise itti oomishe itti leenjise baase bobbaase guutee jechuudha. Jaalwiirtuu har'a asitti argaa jirtan kana keessumaa waraana zoonii lixaa asii ka'ee hanga handhuura biyyittii daangaa Finfinneetti socho'ee jiru itti oomishaa ture maal akka barsiisaa ture beeka waan ta'eef ololli ololames bololames waan barbaade ta'es waraanichi hin diigamu. Diigamuu hin danda'u. Keessa dhaabbatudha argina. Uummanni Oromoo waan ittiin xumurachuu qabu karaa hedduu jira. Nagaafis nuti ammayyuu har'ayyuu balballi keenya bana.
Garuu olola deemaa jira amma waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaa dubbachuu hin jiru nuti gola keessatti hin dubbannu. Gadi baanii addabaabaayyitti waan barbaadnu uummati keenya waan barbaadu beeku uummatatti dubbanna. Uummatatti dubbanneetu waan uummanni barbaadu sana immoo haga turii qeensaatu otoo hin sharafiin yoo ni argama ta'e nagaatiin ni gallaa jenna. Sun hin taane waan ta'eef wanti golatti dubbannu hin jiru. Kanaaf iyyuu deebinee jechuutti leenjisuutti hidhachuuf hin lolachuutti. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka ta'e hin beekan. Gaafa nagaa fakkaate maqaa nagaani akka Abishee Garbaa nama goyyomsuu sanaa akkasuma itti fa'a. Namni kun sammuunsaa jaarraa meeqa keessa duubuma jira beektaa ammallee. Sanaa miti beektaa sobanii nun sossobanii. Dirree irratti maal akka ta'uuf jiru beekna. Sanaafuutti qophoofnee deemne yeroo sana kumaatamaan lolee kumaatamaan irraa hiikkate. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko qofaa miti kan inni qabu. Qondaalota hedduu zooniilee 8 Oromiyaa keessa jiran keessatti eenyuyyuu jiraates jiraachuu baates lolanii lolchiisanii irraa hiikkatanii qabsoo sanatti xumura gochuu danda'anii gudunfaa gochuu danda'antu ture jira. Har'as booris jira itti leellise itti oomishe itti leenjise baase bobbaase guutee jechuudha. Jaaluwirtuu har'a asitti argaa jirtan kana keessumaa waraana zoonii lixaa asii ka'ee hanga handhuura biyyattii daangaa Finfinneetti socho'ee jiru itti oomishaa ture maal akka barsiisaa ture beeka waan ta'eef ololli ololames bololames waan barbaade ta'es waraanichi hin diigamu. Diigamuu hin danda'u. Waraana diigamuu hin dandeenye kana keessa dhibdeen xixiqqoon rakkoon xixiqqoon keessumaa ammoo diinni lolaan dadhabee ololaan wallaalaa keenyaa fi jal'ataa nu keessaa qabachuu barbaadu jiru silaa akkasittiin osoo deemameera ta'e yoonayyuu jiru turre waraana kana tiksee yoonaan ga'ee. Waraanni bilisummaa Oromoo waan beeku beeka waan manaasa baasee jira. Gabrummaa manaasa baase, roorrootu manaasa baase, bilisummaatu immoo sagashe. Bilisummaan sun immoo karaa kamuu haa dhufu osoo hin sharafamii yoo dhufe ni ta'a. Jarri kun immoo bulgu karkarroo booyyeen amma sinii himi warra gabrummaa keessatti gabrummaa biraa jala kophee namaa haxaa ol guddate warri akkasii kun bakka ammaa kana ga'uufi lafa meeqa boolla meeqa warra seenaa gadhaantummaa qorqalbii hamaa xiqqeenya sammuu ofii keessatti qabaatee ol dhufe waan ta'eef qabsoon keenya achitti ol isaan kaa'e gonkumaa achii ka'uu hin danda'an. Kanaaf nagaan hin jiru. Nagaan haasofnus hin jiru kana booddee. Kan nuti haasofnu qubaanii jechuudha. Dhaloota qubeetis dhaloota qubaatis. Akkasumatti dhiiroo.